Ashamaa akkam jirtan fayyaa keessan nagaa jirtu nageenyi rabbii bakka jirtan siniif haa baay'atu daawwattu tokko ay nagaa koo isin fayyaa keessan har'aan kana siifanirraan waa dubbadha siifanii ishee ijoollee shamma afur qabdin fakkaate shamarran takka dhiira sadi natti fakkaate sadi afur akkas hin beeku kana na fakkaate isheerraa waa dubbadha ishee warroota qeeqaa jirtanii jechuu barbaadeen gabaabumatti isheen waan balleessaa hin qabdi jedhee yaaduun qabdu egaa marran maaliifini hottanii warroota ishee qeeqaa jirtan karaa baay'inaan keessattuyyuu safara tiktookii kanatti dhugaa baay'ee keessa oromoon keenya baay'ee tokko tokkoon isaanii baay'ee nama ajaa'ibu dhugaa rabbi fuute amma mucoodhuma tanaan maal godhu jettuumme ugaa komantii ishee ugaanin seenii ilaalu dhugaa rabbi jiru dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisudha mee maal godhi jettuun kanatu jechoota akkana barreessitaniif mee maal godhi jettuun yoo danda'amaa ta'e hin gargaara malee jechoota qeeqaa maal lama qeeksisa namumatu daa deessee deenyan immoo rabbiin baay'isee ani dadachaadhaan baay'isee ishee boonse kanarra maal gootire kun immoo kennaa rabbiiti meeqatu hilmoo dhabee rakkachaa jira mee lafa tanarratti dhugaa meeqatu hilmoo yaa rabbii ilmoo naa kenni jedhee rakkachaa jira isa makiinaa irratti bitu isa xiyyaara irratti bitu isa fooqii irratti bitu makiinaa irratti bitu kana isaan dhoowwateetti ilmoo akka tarrakisaa jiru meeqati jiran ishee iyyeetti tanaamuu rabbiin kenneef fayyaa qabaattiyyummaa immoo qabdu rabbiin kenneef dachaadhaan kun gammachuudha malee waan ishiin waan mudoo wayii qabdu ittiin qeeqan hin qabu komantii wayii arginu attuu jedhuuni maal jedhuuni maalatte karaa biraatiin hin beeku karaa kaan beeku ogaan ishee argu kana daa'ima kana qabdi engadda liivi galeetiin daa'ima tiyya waan na liibattiin bitu dhabeen tokko Dubai irraa 500 kenne dhugaa isheen akkanatti dhugaa rabbii garaa akkatti isheen na nyaatti rabbiin akkamitti na walii yaaduu didduu oommoo hufna qabaachuu baanne hufnatti waa kenninuun sana qabaachuu baanne maaltu qeeqii nama keessa maaluu wal qeeqa kanatti bidubatti wal hambisna waan mati iddoo warra jara afaan biraatii dhugaa yoo tana takkan beeloftu amma qabaattus adabdus isheen dirqamaan naaf hin kenna abbaan kennaaf maaliif komantii badduudhaan jechoota badduudhaan gaafatamnu hin jirra waan tarka keenya barreesse waan afaan keenya dubbate waa gaafatamnu hin jirra dhugaa rabbii fuuti sinitti fakkaata malee nama hunda miti gaarissi immoo sirriitti godhaniif hin jiran tokko gaallaa maaliif akka ta'e hin beekanii arrabnutti keenyarree safuu qabu viidiyoo daa'ima ishii fudhaniitu jechoota tana irratti waraaban maaliif akkuma feetu dhugaan sinin jedha biyya ormaa kanatti ijoollee kana hundaan qabattee teessu isheedha dhugaan sin goonni leenci isheedha kan biraa takkitti walirratti gatanii deemanii mii ijoollee takkitti guddifachuudhaan takkitti sana walirratti gatanii badan innis ishiinis leenca isaan dhugaan sinin jedha ijoollee sana hunda baatanii bifni isaanii jijjiirame isheenis daa'ima innis isa soo laaltan innis daa'ima kuni dirqama isaanii haa ta'u malee isaan irraa immoo waa barannaadha dirqama isaaniiti garuu isaantu daa'imiti dirqama yoo dandeenye gargaaru kanatu nurra jira malee qeeqnee hawaasni biraa akkana tuffatu gochuu hin qabnu sinin jedha gabaabumatti waan ittiin qeeqan immoo hin qaban kuni halamiidha daa'ima kana jala qabaachuu ishii goota waan qeeqamtu hin qabdu maal nama qeeqsisa kan kana qabu kan kana dhabe meeqatu rakkata nama akkasiitiif immoo kennuuf iyyuudha nama hilmoo halkanii guyyaa yaa rabbi naa kenni jedhee akkasitti rabbiin kadhatuun kennuuf iyyuu kanaafiyyuu waan facaasin tan haammatanii jedhan jechoota barreessinu jechoota dubban namaaf
homaa isinitti fakkaachuu diddu garuu gaafamuu nutti mul'atu jira. Rabbinis sodaachuu. Ani ishee waan biraa miti kennaa keessan yaafuyyuudha jechootaan haamlee doo taataniif akkasumayyuu barreeffama jabaadhu ati goota ati jabduudha jabaadhu haamlee taa'aaf beektani kana goomantiin akka haamlee namaa ta'u dhugaa rabbiif isiniin jedha jabina ishii dhafta akkas idoo gootanii qeequrraa gariin tokko baay'ee ani sirriitti yaaduuf hin jiran gariin tokko immoo jechoota bushaa barreessu dhugaa eenyumatu heerumaa eenyumatu daadeesse deenyaan immoo rabbiin badhaasa kun badhaase ammarree dachana naadha badhaasu badhaase mi egaa maaltu qeeqisa biraan geeche maaltu jechoota bushaa biraan maal jedhanii barreessan komanti dhuman dubbisa komanti shoggaashin viidiyoo dhuma gallakistu komantuma sheella dhugaa jechootan taane an barreessu qubee Oromootiin nuyi maaliif qabu maaliif burrakkannu akkuma qabeenya har'aatuun akkasumatti nutti fufu yookiin immoo fayyaan uumamti keenya kun immoo gaaf tokko keessaa gaaf tokko daqiiqa takkatti of dhabu daqiiqa takkatti qaamni keenya waa ta'uu danda'a shaklaadha yookiin immoo biyyeedhaan kanaafiyyuu waa tokko taana yeroo sana yookiin fuullee namaa baana ta'a waa kadhachuu yeroo sana maal ta'anii kadhattan maaliif maatanii kadhatan ogaa isin jechoota bushaa duraan akkas barreessine jechoota bushaa akkas jenne namaaf kabajan qabnu ammoo nama fuullee kamitti dhaabban kana isin jedha nama kabajuun ishee waan balleessiten qabu naaf kennaa maal ijoollee kiyyaaf aliiba yookiin immoo waan ittiin bitu jette yoo qabaattan kennaa fi dhaa'uu dhabdanniisa jechoota bushaadhaan moraalli ishee kun aamlee isheen cabsinaa jiru dhugaa daraa rabbi waan isin jedhu tanadha ijoollee hundamti fayyisawwee nama takkas jira malee akkasii isin jedha komantii takkaatee argee tananan ilaalla isheedhuma fini dhugaa rabbi kana dubbachuu dhaqe kanas sinin jedha yaalmaan Oromoo Oromoo keenya walqee qubaate bakka iddoo goggorrabe jechootuma dubbannu keessatti wanta dubbannu keessatti waa jechuun oolu waa wannoo jechuun oolu garuu afaan walee gushaggaa miti harraba walee gushaggaa miti abaloo akkas jedha abaloo akkana jedha inni walee gushaggaa miti wal kabajuu hin baariyyee gaariidha akkasas sinin jedha wal sirreessu bakka wal dogoggorretti wal sirreessuudha malee isheen wanta tan akkasitti kutanii bakka irratti baasuun gaarii miti isiniin jechuu barbaada akkasi.